Wayyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota Gamee miidiyaa neetworkii nagaa isiniif haa ta'u jecha egaa akkuma beekamu karaa chaanelii Visionentertainment guyyaa guyyaadhaan odeeffannoo garaagaraa qabannee karaa keessan dhufna. Mee akkam fakkaata hojiin guyyaa lama irraa kaasne Ramadaana dhumuudhaaf warri saambusaan sin jalaa gubatee madaamiidhaan walii karaa jirtanillee rabbi isinii haa laaffisuun jedha. Isatti aansee ani waa'ee jara kanaa xiqqoon dubbadhaa viidiyoo guyyaa kaleessa hojjedhe dheengadda hojjedhe waa'ee isaaniitirra namoonni tokko koomantii jalatti illeedha ofii of waraabee malee hoteela keessatti miti kaameeraa dhoskaadha miti jedhan akkasumas karaa feesbuukii karaa miidiyaa garaagaraa akkan hordofetti akkas kan jedhamuun arge jechaadha. Just anjaratti murteessullee hin danda'u abbaan murtii isa qofa. Nu hunduu nama biyya lafaati, nu hunduu nama foon dadhabaati, nu hunduu cubbamoota namatti murteessuudhaaf aangoo qabnu jechaadha. Qulqullummaa keenya kamiin namatti murteessina. Haa ta'u garuu odeeffannoo guyyaa har'aa ta'eenii samoona kana sooshaal miidiyaa hawaasaa kanarratti bifa ho'aa ta'ee waa'een jara kan lamaanii sirriitti haasa'amaa jira jechaadha. Obboleettiin keenya kuni abbaan manaashii erga badee torbee gaheera jedhan. Mana dhiisee fi erga bahee maatiin ishii immoo yaaddoo keessa jira dhabamtee jirti jedhu. An kana ajaa'ibee bara akkamii keessa jirra garuu? Bara akkamii keessa jirra? Hinde? Namni akkamitti dubartiin kun erga abbaa manaa qabaatte maal gochuu dhiira biraa faana deemtee ciisti? Dhugaadha kan inni immoo ittiin gisee barbaade akka fedhetti waammachuudhaaf viidiyoo san waraabe harka ofiitiin gadi dhiise viidiyoo sanis erga akkas ta'e. Gisee dhiira tokko ayxee wajjin ciistee si waraabbate taanaan zalaalamii keettii si barbaaddata. Zalaalamii keettii si akka fedhe godhee si ejeja. Akka barbaadetti sitti taphata. Garuu dubartoonni keenya wanni isin beekuu qabdan dubaras ta'e dhiira akkuma walii galaatitti dhandhaamsi tokko isinii qabu. Bultii keessa jirta taanaan waan biraan raawwatin. Bultumaan dhalattuyyuu sagaagalina yoo obsuu hin dandeenye fuudha jedha waan gilillee. Hinde? Amma xiqqoo garuu inni garaana nyaate maqaa gammachuun kun jechaadha. Obbolessa artisti kabajamaa jaalatamaa dinkisisa dabalaati jedhanii haasa'aa jiran jechaadha. Dubbiin kun dhugaa taanaan sheemidha. Maqaa maatii sanitti fuurdatiidha. Yaani namni gadi hin dhiisne amma inni immoo caffeenii hojiirra ari'eera. Ammaaf gara seeratti akka dhiyaatuuf gaafa gaafatamu miliqee jedhaa jiru. Hogganaa tokkorraa caffee tokkorraa dhaaba hogganaa tokkorraa wanna akkanaa arguun fokkisa dhugaadha. Gin maal yaadanii viidiyoo waraaban dura? Ishii see akkasitti hojjechuu sunoo maal ennaan ta'e? Yaa gooftaa ati nu qajeelchi dhaloonni maqeera karaarra. Dhugaa dhaloonni karaarra maqeera ani waan hin jedhu wallaali bakka viidiyoo kana laale. Hoo akkasitti akka roomaansii faranjii hojjete uummanni eega ta'e yuutuubii mataa googilii oonii godhanii maaliif hojjechuu dida? Yaa rabbatti nu qajeelchi. Gooftaa keenyaatti dhaloota keenya nu qajeelchi yaa abbaa keenya yaa samii keenya. Dhugaa baay'ee nama yaaddessa. Bexaam kabbaadidha akka amma nu laallu kanaa miti dubbiin. Addunyaa bichaan laalina yaa obboleeyyan keenya. Fedha foonii daqiiqaa 5 dabartu jettanii walillee miidhina namni kun amma ishee miidhuudhaaf yookiin dubartii tana sa'aatii barbaadettiin viidiyoo kanaan doorsisee saa barbaadu bira fideetti taphachuudhaaf jecha viidiyoo ishee waraabbatee lafa godhattee gadi ishiin dhufuu fi diddee jennaan gadi baase. Mee laala. Ishiin kunillee tidaarii qabdi. Innis tidaarii qaba. Odoo tidaarii qabda walii gaddeemu maaltu fide ishii? Maaltu fide? Hinde hojii kamiyyuu dhimma piroosesii kamiyyuu mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyoo kana dhaamsa dabarsee ture. Nam hojii sababa hojiitiif mattaa'a yookiin gubboo sin gaafatu himadhaa jedhe hoogganaa isaatti hoogganaan dhaga'uu dide nutti himadhaa jedhe onu dhaga'uu dinne booksiin naqaa jedhe. Eeshi hojii rafuu maaltu fide? Gubboo maaltu fide? Hinde dhaloonni keenya maal ta'aa jira dhugaa salphina kun. Si jammarii dubartiin faan tidaarii odoo qabaattu yoo dhimma bakki hojii ishee sun dhimma waan akkanaa rakkoo akkanatti uumataanan hojii san dhiisuu qabdi. Qayyaaree naannoo biraatitti gaafachuu qabdi. Nama sanirraa fagaachuu qabdi.
namichi sun hoogganaa ishii ta'eyyuu himachuu dandeessi. Kisii itti banuu dandeetti. Caffee olaanaa irratti itti iyyata banuu dandeessi. Maaliif dhaqxee wajjin akkana raawwattee kaate? Ani faranjii seebar dhugaa oola namicha olaalu burcii. Taphee xuuntoo hootika. Baala silxaaniin kin akkanatti kameera daqqanatee hojii akkasii hojjeta. Nuti yoo viidiyoo tokko asirraa kushiinaa madaamii keessa dhaabbannee maxaragaa keenya qabannee mikisaa qabannee viidiyoo tokko hojjenne waa meeqa nuun jedhan. Waan biyya baate dagatte nuun jedhu waa meeqa nuun jedhu. Magaa ingoon akka feene maaltu isaan gashiisa. Keenya hojiitti goona malee hojii hojjenna malee waan akkasiin hojjennu. Giin waan akkasii kun sirrii miti. Hojjetamuu hin qabu. Inni maali yaadatin inni haadha mana namaa viidiyoo waraabate. Wajjin ciisee ka'ee sanuu roomaansii ajaa'ibaa hojjetanii. Hooy! Yaa Rabbi nu qajeelchi. Yaa Rabbi kanan kolfamullee dhalootaan nama gahaati. Waaqayyo nu haa baasu dhugaa. Dhugaa baxaamii na dabbare viidiyoo sana argee bakka sirrii miti. Akkamitti akka faranjii hojjeta dhawaashaa. Hinnaantee roomaansiin akkanaa kun Itoophiyaa keessa illee jiraadha. Dhugaa waan hin asinitti mushamarran keenya yoo dhuguma tidaarii keessa seenuu barbaaddan dhiira miidiyaa laalu. Dhiira miidiyaa fayyadamu hin heerumina. Maaliif siniin jedhe beektu? Waan achirratti ta'u kana gaafa alaalu gaafsi fuudhallee ayimiroo isaa keessatti waan akkasiisan raawwachuu barbaada. Waan akkasiisa sirriitti raawwachuu barbaada. Viidiyoos waraabuu, aakshinii warra faranjoota raawwachuu waytii salqunnamtii hojjetta. Kanaafuu shamarran keenya dhiira miidiyaa fayyadamu abadan hin jaalatina dhugaa. Feemasii fedhe haa ta'u, abbaa qabeenya fedhe haa ta'u dhugaa. Dhiirri kamee miidiyaa tana hordoftu hin toltu bultii keessatti. Kanaafuu amamceewwan tummee carraan ishii maaltu ishii mudata. Yaaddanii beektu garuu kanarratti. Dursinee waa yaaduu qabna. Waan tokko balleessuu keenyan duratti dursinee bitaa mirga laaluu qabna. Waan morma kana kan nu kennee fi bitaa mirga akka ittiin laallu fi akkasumas immoo waan hin jechuu barbaadan asirratti Waaqayyo maal jedhe beektanii? Yoo dandeessan durbummaa keessan eeggadhaa akka qulqulloota taa'a. Yoo dadhabdan garuu tokkoof tokko ta'aati wal fuudha jiraadha jedhee eeyyame. Malee erga wal fuudhanii tidaarii keessa jiraatanii walii gaddeemu maaltu fide? Kan dubartiis ta'e kan dhiiraa maal saquudha? Haati manaasaa ijoollee wajjin manaa rakkattiin achii dubartii biraa wajjin gangalatee muuzii hoosisa. Isheenis achi tuuntoo hooti abbaa manaa ishiitiif ijoollee ishii manatti gatte. Maali salphinni kun? Innaante dhugaa sirrii miti wanni akkasii kun. Kanaafuu adaraa keessan hundi keessan uume dhiisnu waa'ee mucaa kanaa garuu Waaqayyo dhiifama isaa godhu. Micayyoos dhiifama isheedha haa godhu. Sababa obboleessa keenya artistii jaalannoo dinkisisa dabalaaf jecha dhiisaa dhugaa wanni kun fokkisa. Innaa kanuma siniin jedha waan dhaggeeffataniif galatooma viidiyoo biraatti nan walitti deebinutti turtii gaarii sagantaan gaazexeessummaa yookiin odeeffannoo dabalataa kaddama miidiyaa neetworkii guyyaa boruuturraa itti fufa waan ta'eef har'aaf viidiyoo kana laayik sheer godhaatii wal qaqqabsiisaa sagantaa keenya itti fufna kutaa lammaffaa itti fufna jechaadha. Har'aaf xiqqoo baay'ee waan biizii ta'eef waraabeen qaba garuu viidiyicha san editiin goone editii godheen boru gadi isinii dhiisa jechaadha. Amma viidiyoo kanuma laayikii sheerii godha wal qaqqabsiisaa. Waa'ee namicha kanaallee dhiisa jechuu barbaadeeti galatooma.